marii abbootii qabeenyaatiin aktiivistootaa fi ogeessota miidiyaa Oromoo fi Amaaraa gidduutti gaggeeffameen ibsa ejjennoo ariifachiisaa qabdi fudhanii. Nuti aktiivistootaa fi ogeessota miidiyaa marii guyyaa lamaa taasifameen qabxiilee armaan gadii irratti walii galleerra. Tokkoffaa dhimma nagaaf tasgabbii biyya kanaa dhimma filannoof hin dhiyaanne ta'uu isaa fi nageenya keenya waliin akka tiffannu walii galleerra. Lammaffaa barreeffamoota fi yaadolee jeequmsa kaasuu danda'an irraa of qusachuu, barreeffamoota saboota lamaa walitti fidan irratti xiyyeeffachuu irratti walii galleerra. Sadaffaa nagaaf tasgabbiin hunda dura xiyyeeffannoodhaan irratti hojjetamuu akka qabu waamicha dhiyeessina. Afuraffaa yeroo dhiyoo asitti rakkoolee nageenyaa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti mudachaa jiran karaa nagaa ta'een furmaanni adeemsi baruuf barsiisuu sirnaan akka itti fufu waamicha waliin gaggeessina. Shanaffaa keessumattuu hawaasa naannoo, barattoota, miidiyaa, qaamolee nageenyaa, dhimma nageenyaa barattoota kanaaf xiyyeeffachuun irratti hojjechuun akka barbaachisu waamicha dhiyeessina. Jaaffaa qaamolee dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti rakkoo uuman sabaan osoo adda hin qoodin seeraaf akka dhiyaatan qaamoleen seeraa dhimmi kun ilaalu seeraaf akka dhiyeessan waamicha keenya dabarfanna. Torbaffaa hoggansi dhaabbilee barnoota olaanoo sababaa fi furmaatiin rakkoo akka argamuuf qaama dhimma ilaallatu wajjin marii gadi fagoo akka taasisu irratti walii galleera. Saddeetaffaa miidiyaalee ilaalchisee odeeffannoo madaalawaaf dhugaa qofa irratti akka xiyyeeffannoo godhan waamicha keenyaa ni dabarsina. Saglaffaa rakkoowwan biyya kana keessatti uumaman itti fufaansaan akka hiikamaniif qaamolee dhimmi ilaallatu sabaaf sablammoota biyya keenya wajjin waltajjii maree walitti fufiinsa qabu foramiin hundaa'uu akka qabu walii gallee jiru. Marii kana abbootii qabeenyaati kan qindeessanii aktiivistoonni fi ogeeyyiin miidiyaa Oromoo fi Amaaraa qoodarraa fudhataniitiin jiru. Dhimma nageenyaati wanti isaan irratti fuulleeffataniitiin kaasan ibsi abbaa ejjennoo qabxii 10 qabudha. Barreeffamootaaf yaadolee jeequmsaaf addaan fageenya sabootaa kaasuu danda'an irraa of qusachuu kan jedhu keessatti argama. Akkamitti ilaaltan isin ibsa kana? Ani gara ibsa kanaatti itti dhufuu kiyyaan duratti abbootii qabeenyaa fi aktiivistoota walitti dhufanii rakkoo kana furuudhaaf jalqaba lafa kaayan galatoonfachuu barbaada. Kuni tarkaanfii jajjabeeffamuu qabu, guddachuu qabu jedha. Qabxii 10 isaan baasan san argee jira. Qabxii kana kan deggiramu yeroo ammaa kana nageenyi biyya keessatti boora'aa jira. Keessatti mana barnootaa keessatti rakkoon uumamaa jiru, lubbuun namaa bayaa jira. Kana dandamachiisuudhaaf tarkaanfii fudhatame. Tarkaanfii qajeelaadhaa itti fufuu qaba jedha. Walumaa galatti yaadni kiyya kana. Miidiyaadhaan akkasumattis miidiyaa hawaasaatiin olola warra irratti oofuun kun ce'umsa kana gufachiisuu hin danda'u akkamitti ilaaltan sin? Kuni dhaabbachuu qaba. Jalqaba kanarratti warri miidiyaa irratti hojjetulleen, warri feesbuukii irra jirulleen responsibilitiin isaanitti dhagamuu qaba. Ololli asii oofamu kuni ibidda qabsiisa biyya keessatti, lubbuu namaa galaafata. Keessattuu olola jibbaadha. Olola maqaa wal xureessii, olola dharaa fake news fidanii yookiin suuraa hin jirre faa fidanii waan hin taane walirratti ololuun yeroo adda addaatitti fakkeenyaaf bataskaanni gubate faa jedhanii suuraa biyya biraa fidanii
Feesbuukii irratti facaasanii bataskaanni gubate fa'aa warra jedhantu jira. Nama biyya biraatitti du'ee suuraa isaa kaayanii agarsiisan. Kuni dhaabbachuu qaba. Dharaan wanni nama injifachuun hin danda'amu. Dhugaa yoo dubbatan qofaadha. Kanaaf miidiyaan tokkoffaa heera isaa qaba. Naamusa isaa qaba. Naamusa isaa, heera isaa, seera isaa hordofanii oduu dhugaadhaa uummataa geessuun barbaachisaadha. Kanaaf oduu jibbaa olola akkuma reefu jedhe olola qorqalbii walirraa dhaabuun kanarratti illee qarayyoonni ummatoota lamaanii aktiivistoonni ummatoota lamaanii waliin hojjechuun barbaachisa jedhee amanaan. Aktiivistoonni kunneen ogeeyyiin miidiyaan kunneen dhimmoota saboota lamaan walitti fidan irratti akkamitti hojjechuu qabu jettan? Kun gaafii bareedaadha. Tokkoffaa wanni an jechuu barbaadu walitti dhufeenyaa fi mariin amma godhame kuni ka jajjabeeffamuu qabu, ka deeggaramuu qabu. Kuni waltajjiin dhaabbataan mariidhaa uumamuu qaba jedhee yaada. Maaliifi humnoonni qarayyoonni Oromoo, qarayyoonni Amaaraa yeroo hundumaayyuu rakkoo dhalatu irratti mari'achuutu dhaabbataan mari'achuutu isaanirra jira. Yeroo nammaa kun yeroo qawween wal doorsisanii miti, yeroo nagaya booressanii miti. Kanaafuyyuu rakkoo dhalatu hundumaayyuu waltajjii demokraatawaa uumanii sanirratti mari'achuu fi furmaata kennuun barbaachisaadha. Kanarrattis dabalee wanni an jechuu barbaadu lola qorqalbii walirraa dhaabuun barbaachisaadha. Miidiyaa adda addaa irratti feesbuukii ta'uu danda'a, miidiyaalee adda addaa ta'uu danda'a. Psychological warfare jechuun lola qorqalbiitu deemaa jira yeroo ammaa kana. Kanarraa of qusachuun barbaachisaadha. Rakkoo dhalatu tokkoffaa karaa dimokiraatawaa ta'e furuun barbaachisaadha. Itti aansee tooftaa qofaa irratti osoo hin ta'in tarsimuu irratti illee walii galuun barbaachisaadha. Kana jechuun maal jechuu barbaadeeti sagantaa yeroo gabaabaa qofaa osoo hin ta'in biyya tokko waliin ijaaruu fi qarayyoonni Oromootii fi Amaaraa even ka Tigiree illee dabalatee murteessaadha. Qarayyoonni kun walii galanii karaa ilaameetiin rakkoo furachuun isaanii biyya kana tasgabbeessuu irratti biyya Itoophiyaa haarawaa ijaaruu irratti murteessaadha jedhee yaada. Sabaan osoo addaan hin qoodiin balleessitoonni seeratti dhiyaachuu akka qabanis waamicha dhiyeessaniiru. Dhimmi dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti uumame kun rakkoo cimaa akka ta'es kaasaniitiin jiru. Furmaata isaatiifis uummannis mootummaanis aktiivistoonnis ogeeyyiin miidiyaas waliin hojjechuu akka qabanis waamicha dhiyeessaniitiin jiru. Kun akkamittiin osoo hojjetame wayya jettu? Kuni aktiivistootaa fi warra miidiyaa qofaa osoo hin ta'in wanni duubaa ibidda bobeessu jaarmayoota poolitikaati. Jaarmayoonni poolitikaa duuba jiran fakkeenyaaf naannoo Amaaraa keessaa yoo fudhannee jennee jaarmayoota adda addaattu murnoota adda addaattu jiranii mariin kun fuuldurallee isaanillee ammatuu danda'uu qaba. Aktiivistoota qofaa osoo hin ta'in yookiin warra miidiyaa qofaa osoo hin ta'in political elites duuba jiru. Ta'aniiru paartileen Oromootiif Amaaraas walgahii ta'anii dhimma kanarratti mari'ataniitiin jiru. Kuni waan gaariidha. Isaan qofaayyuu miti amma kan jedhaa jiru keessattuu ummatoonni gurguddaan sadeen Oromoo, Amaara, Tigiree illiitiin isaanii jaarmayoonni isaanii walitti dhufanii akkamitti biyya kana waliin ijaarra ka jedhu irratti illee jarallee ammachuu qaba. Maaliif Oromoo fi Amaara qofaa osoo hin ta'in warri Tigreellee illiitonni Tigreellee kanarratti dhufuu danda'uu qaban. Sabaaf sablammoota hundumaayyuu akka ammatatti hojjetamuu qaba jechuu keessanii? Akkas jechuu kiyya maaliif ammaan dura Oromaaraa ka jedhu suni yoo Amaaraa fi Oromoo walitti dhufu uummata bal'aadha. Uummatoota biraa hin baarakse jechuun saboota xixiqqoo yookiin bicuu
Imbaraks kuni isaan walitti dhufuun ummatoota birallee ammachuun akka irra jiraatu. Protection of minorities ummata xixiqqaa mirga isaanii tiksuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf amma qimaantiin yoo fudhannee jenne warra gumuuz yoo fudhannee jenne ummatoota kanarratti namni protect isaan godhu namni isaan nagaa isaanii eegu waan dhabameef ummatoonni xixiqqaan kun akka hin baaragnetti ka hunduma waltajjii hundumaa ammatu ijaaruu qabanii jechuu kiyya. Ka hundumtuu qooda keessaa qabu ka hundumtuu sagaleen isaa keessatti dhagahamu jechuu kiyya. Garuu sadeen kun yoo jalqaban akka ummatoota hundumaafuu tolutti sadeen kun yoo jalqaban kaanillee itti afeeraa ammachaa deemuu hin danda'ama jechuu kiyya. Dhaabbileen miidiyaalee garaagaraa ajandaa ololaa fi walitti bu'iinsa uumuu danda'an irraa fagaatanii odeeffannoo amanamoo fi madaalawaa qofa irratti akka hojjetan waliin irratti dhiibbaa gochuuf waliigallee jirraa jedha. Dhiibbaa kallattii kamiyyoo godhame kun kan faayidaa qabu? Kuni baay'ee barbaachisaadha. Kallattiin godhamuu qabu fakkeenyaaf miidiyaa biyya alaa kana amma feesbuukii kana dhiibbaa akkaataan dhiibbaa itti gootullee nama dhiba. Maaliif namni achirratti yaada isaa dhiyeessu yookiin achirra oolee olola oofu kuni akkaataan itti tooyattu rakkisaadha. Garuu uummanni jalaa dhaga'uu akka hin qabne oduu dharaa addaan baafatu malee hundeen isaa dhugaadha moo ololli wanni dabru kun olola dharaati. Maddi isaa eessa? Callisanii waan darbatamu hundumaayyuu fudhachuu fi liqimsuu osoo hin ta'in alaanshanii kamtu dhugaadha kamtu dharaa jedhanii addaan baafachuun uummanni dhageeffatus kana barachuu qabu. Kalammataa warri gaazexessaa keessattuu maqaa dha'uun barbaachisaadha. Amma isaatiin yoo fudhannee jenne yeroo adda addaatitti oduu dharaa olola jibbaa kana miidiyaan kanarraa qulqullaa'uu qaba. Joornaalizim etiksii qaba. Yookiin safuu qaba. Safuu isaa hordofanii hojjechuu qaba. Yoo kana kan hojjanne taate addunyaa irratti illee seerri ittiin nama gaafachiisu waan jiruuf kanarratti yoo humnoonni poolitikaa jaarmayoonni poolitikaa aktiivistoonni fi warri miidiyaa harkaa qabu itti gaafatamummaadhaan kan hojjetan taate lola qorqalbii kan barbaachifte kana walirraa dhaabuu ni danda'ama jedhee yaada. Waltajjiiwwan akkanaa kun nageenya biyyaa misoomaafis murteessaa waan ta'aniif akkamittiin itti fufiinsa qabaachuu qabu jettu? Reefuu tan akkuma tuqetti kun kan yeroo gabaabaa nagaa boora'ee tasgabbeessuu fi tarkaanfii fudhatame kuni barbaachisaadha. Kana qofaa miti akkuma reefuu jedhu hariiroon ummatoota lamaanii fakkeenyaaf ammaan dura Oromaaraa ka jedhu jarjaraan walitti dhufanii jarjaraan diigamuu fide. Yookiin immoo diina yeroo gabaabaa qofaa diina tooftaa qofaa waliin dhiibuuf darbuu qofaadhaaf walitti dhufanii achiin booda wanni irratti waliin hojjetan waan lafan kaa'amaniif addaan faca'uuf fidee jechuudha. Kanarraa barachuun barbaachisaadha. Ummatoonni lamaan kun dantaa yeroo dheeraa irratti akkamitti biyya waliin ijaaruu danda'ama. Kana biyya tokko biyya nu hundaafuu ta'uu dandeettu akkamitti waliin ijaaruu dandeenya ka jedhu irratti bal'inaan mari'achuun barbaachisaadha. Ceesuma kana immoo waltajjii bal'aa hundumaa ammatu. Dialogue forum kun jiraachuu jiraata. Itoophiyoota hundumaayyuu ammatee mari'achiisu haga ammaatitti jiraachuu dhabuun isaa dadhabbii guddaadha. Kuni daddaffiidhaan sirreeffamee garasitti ce'uun tooftaa qofaa osoo hin ta'in har'a rakkoo mana barnootaa keessatti uumame qabbaneessuu qofaaf walitti dhufuu osoo hin ta'in yeroo dheeraa keessa biyya tokko akkamitti waliin ijaarrata jedhu waltajjii hundumaa ammatu waltajjii marii uummata Itoophiyaa jechuu danda'ama ka akkasiisan daddaffiidhaan uumamuu qaba jedhee yaada. Waltajjiiwwan akkanaa uumaman itti fufiinsaan rakkoo biyya kana keessatti uumamu furuuf hagam faayidaa qaba jettu? Faayidaa guddaa qaba. Tokkoffaa faayidaa yeroo gabaabaa amma nagaa biyya keessatti boora'ee dhabame olaantummaan seeraa bakka dhabame kana keessatti walitti dhufaniitiin rakkoo dhalate kana ilaa fi ilaameedhaan qawweedhaan wal doorsisuu osoo hin ta'in barri qawween wal doorsisanii wal ajjeesanii dirqiidhaan yaada ofii nama biraatti fe'an raawwachuu isaa
politikaan bara lolaa raawwatee politikaan bara nagaa waan dhufeef kana keessatti walitti dhufanii yeroo dhaabbataa ta'uu qaba waltajjiin akkanaa kun gara waltajjii yeroo gabaabduu qofaatitti walitti dhufanii addaan facaan osoo hin ta'in yeroo dheeraa keessatti maal waliin hojjenna. Uummattoonni biyya kana yeroo dheeraa keessatti maal waliin hojjenna. Yeroo gabaabaa keessatti maal waliin hojjenna. Waltajjiin akkanaa kun haga ammaatti dhabamuun isaa dadhabina guddaadha. Ceesuma kanallee milkeessuuf nagaa biyya keessallee eeguuf olaantummaa seerallee kabachiisuuf waltajjiin dhaabbataan humnoota politikaa Itoophiyaa hundumaa ammatu daddaffiidhaan dhaabbachuu qabaa jedhaan. Ibsa bal'aanuu kennitaniif guddaa isin galateeffannaa ulfaadhaa nagaan nuuf tura. Hayyee isinillee naaf eeruu keessanii fi galata guddaa qabdanii nagaan jiraadha. Tole galatooma. Egaatiin hordoftoota keenyaa qophiin har'aaf qabanne kanumaan xumurameera qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.